Odeeffannoo kennaa asirratti waan tokko mubee. Wadi badhaame. Kani buufataa kenna finnaame. Kan biraa namba iddootti gadhiisaa boonaa ko. Kan biraa osoo dubbiin kun asin gahin osoo miidiyaatti asin bahin yaadannoo badii balleessitee jirta yoo ta'e jennee carraa kennaaf jennee anii fi boonaan baqqaleen gurbaan dhukkubsatu kun karaa keessaa guruupii ani hidhee riikardii daqiiqaa 48 waraabee biraa qaba. Ani walgahii keenya isaan boonaatti akka waraabu waliin ni yaada. Maaliif ragaan barbaade waan ta'eef. Achirratti yaadannoo kunoo boonaatu gaafate yaadannoo birrii sii galee hin jiru karaa mubeessa ta'u karaa mubaarak jenna karaa aslii jennaan birrii maa inni irra galee jedheeti san booda ani amma miira badaa keessa seeneen jira jedhee bahe booda kadhannee as deebisne san booda guyyaa lama kadhanne nuu dhufuu didee dubbii iddoo kana ga'e jechuudha. Boonaan sirriitti beekama sirriitti haa himu waa'ee isa hiriyummaa hangeessa jiru. Qixxeen sin beekee akkuma isa beeku biyya keessa jirraaf malee agas mara waliin beeku kana fakkaata buu beeku. Ulfaadha. Galatoom. Ayee boona. Ashamar kafuun ilmaan Oromoo baga nagaan ooltanii. Hundi keessanuu galatooma dhugaa obboleessa keessanii arguudhaaf asii walitti qabamuuni. Obboleessi keenya Baqqalaan anillee manuma kana keessatti argee gaafa Mubaarak viidiyoo dalagu argee akka gaafa inni viidiyoo dalagee mucaan kun dhufe walumaan beena akkaataa gargaarsa isaallee itti wajjaan cite waa'ee yaadannoo irratti yoos deebine dubbiin kun gara miidiyaatitti akkasin dhufne rabbillee wal sattaraa jedhamee namni kun yoo rakkoo qabaate tarii obboleessa keenya ka dhukkubu kana bira yoo rakkoo yoo jiraate jennee anaaf barsiisaan abdataan keessaan wal mari'annee akka gareen kun hidhamu taasifne kan akka gareen kun hidhamu taasifne rakkoo isin isa qabu fi rakkoo obboleessi kun qabu akka qulqulleeffachuuf deemnu osoo isa hin himin mee waa'ee mucaa kanaa irraa dubbanna waa'ee gargaarsisaa kun itti wajjaan cite maaliif wajjaan cite hireen keessaan dhaqee yaadannoodhaa dawalee akka gareen hidhamu taasifne gareen gaafa hidhamu taasifne obboleessi keenya kun waan amma achirratti himate walakkaa'uun himanne dhugaa rabbi yoo dubbanne namni kun baay'ee takka miidhama godhe jalqaba sababa gargaarsa kanaatiin wal qabatee waa'ifaa baatii jaarraa guuttate nama kana lammaffaa akkasuma san mallaqa hiriyaa ufiitiif irraa dabarfatee jira sadaffaa ammas mallaqa gara qorsa gaba gara sidhaa dhufe kan amma yaadannoon deemeen akka kaffalee nama kanatu kaffalee gammaatiin mallaqa hin arganne akkasuma san mallaqa hiriyaa ofii wayiitiifis jedhee birrii 2,000 wayiichi taa'ee anaa dhukkubsataa jiru dabarse jedhe walumaa galatti malleen inni dabarse waan hamma inni gargaarame sanii oli wanti inni gaba yaadannoon harkaarraa baase jechuun mucaarraa sirees kan gatii guddaa qabsiisee halkan tokkotti sireen takkattiin 500 akkasiin bullachaatiin ture kana hundaa ni dhiifne rakkoo jiru nuti qabi jennee waa'ee amma Maarkos reefa sirraa kaasaatti ture immoo biyya keessaan walii bilbilee waan sanis mee hojjaan baafadhu naan jettee kunoo barsiisaan faatiin as jira yaadannoo mallaqa sana akkam goote mallaqa sammaan galchine mallaqa Maarkos sirratti galchi gurbaa maan galchine naan galcheera naan jedhe maa hin galchine inni akkamitti hin galchine naani lakki gaafa duraa mallee inni kama gaafa duraa keessa galte malee achi asiin hin galle angaafa duraa wanti ani hin galle jedhee fi Akka kositti mala kaboodee wal sirkaa makanne akka waan sirkaa makanne wanta addasii baasu maallaqni gaafa Maarkosiyyuu naan qaqqabne maallaqni koo jedhe gaafa nu maallaqatti kennu jechuudha. Naan qaqqabne bakka nan erga jedhe miti Maarkos gaafa eebbaa sana gaafa nu maallaqa kennuuf sana galche Maarkos borontamuu isaa galche. Erga birriitti kenname kee jedhatti dubbadhu fiti. Sanuma jira ila wajjaan baasuuf sanuma hojjan isinii baasa. Kuni mallaqa maaliiti? Mallaqa gaafa mucaa sappiraayis godhanii kan kophee hodhu saniiti akkasi quba qabaadha. Mallaqni sunu si bira hin qaqqabne mallaqni sun gurbaa bira hin qaqqabne kunoo Maarkos mallaqa ergate na bira hin qaqqabne jette hin jenne mallaqni Maarkos akkam si bira qaqqabuu dhabe jedheeti gaafadhe. Barna qaqqabee jira naan jedhe akka si bira qaqqabe maaliif na bira hin qaqqabne ree jennaani ani maqaa Maarkos barbaada. Maarkos lakkaa maqaa nama biraatiin galchee birriin kama gaafa awwalaa san keessa seenee galfamee mucaadhaa mallaqni ka Maarkos galfamee jira naan jedhe.
deebinee wal qulqulleeffanne jennee achi dabarree gama kaaniin waa'ee gargaarsa obboleessa keenya kanaa yaadannoon ka gaafataatiin ture miliyoona 1.5 hanga borumsaa mucaa nuti waltajjii keenya kana yookaan jaarsummaa kana keessaan ta'e nuti illeen miliyoona 1.5 barbaadaatiin ture. Mucaan ammoo ka gaafatu 700 hanga 800 dhugaa rabbi. Kana keessaa mucaa silkii irraa hin kaasu bifa adda addaatiin wantoota rakkoo hedduutu jira jechuudha. Waan kana gara miidiyaa kanatti osoo hin baafne eenyutu rakkoo qaba yaadannoo yoo taate obboleessa keenya nama miidiyaa kana gubbatti gartee keessa nama rabbumatu beeka gaafa dubbatu keessi qulqulluu daa'ima ta'eeti dubbatu jechuudha. Ammas waa'ee mallaqa gama biraatti deebi'ee garana darbee waa'ee mallaqa amma reefi akkaawuntii mucayyoon takka gartee harmee atileetii rabbi rahmata isaanii haa godhu galchiteetti waan dubbatanu erga jiini tokko taree mallaqa san irraa deeffate. Ji'a tokko erga darbe jalqaba ofii kiyyaa gaafadhe yaadannoo jalqabni kun gargaarsi kun sababa kamiin sirratti seene akkamiin sirratti dhufe gargaarsi kun akkaawuntii kan keerra seene moo akkaawuntii baqqalaa irra seene akkaawuntiin baqqalaa gargaarsa nama biraati kan gartee sanuu yoo ta'e gargaarsa nama biraati asliin ni jira namni biraa ni jira osoo ka sanuu taate gargaarsi sababni ati sirratti gargaaramu maalidha jennaan lakki dogoggoramee achirratti ergamee naan jedhe lakki kun hin fakkaatu waan hin fakkaanne hin fakkeessin jennaan lakki akkiidha kun dhugamaa jedhe erga achirra galee gurbaa irraa lammatallee garana deeffatee irraa fuudhee ergee jedhe kun miidhama guddatu jira yaadannoo jala buunee qorannee hanga beellama guyyaa lamallee qabannee gaafa tokko gaafatti dawwallu naannoo kun hadda rakkinatu jira dhufuu hin danda'u jedhe gaafa lammaffaallee didee nurraa fi achi keessa teennee dubbima kanaa miidiyaa irratti waliin baafnu silaa nuti namni kun akkuma inni miidhametti miidhama sanii sanuu osoo argaa jirru meetiin kun gartee hawaasa biratti illee kaleessa kabajaa qaba ofiin jetta kabajaan kun sirraan bu'in jennee agarsiisaa abdataa wajjin itti boonnee taphannee keessatti nu salphisee nu biraa deeme jechuudha kanaadhaaf mucaan miidhama hedduudha qaba. Akkuma isin agartan kana mallayni gurbaa kophee hodhu ammoo akka inni naan jedhetti birrii 150 galche naan jedhe anaan. Kun barsiisaan ofiitti daduwalee gurbaa kophee hodhuu fi gaafate. Maanak boonaa bal'isi boonaan footoo isaanuu halaxxafu arguu qabna yaadannoon eenyukkate bal'isi mubaarak. Kanaaf obboleeyyan keenya hadhas yoo taate borus yoo taateeti nuti dhugaa jirtu dubbanna. Miidiyaa kanarra ka walaa garreen dhugaadhaaf walaa garree malee kijibaaf gandummaaf waliin agarree yaadannoo yoo taate dhugaa mucaa kanallee kaballeessa dhugaa qofaadhaa miti mallaqa mucaa kanaa mallaqa guddatu sababa gargaarsa saniitiif jecha namni yoo rakkate dhoqqee gara gooloo qabate gooloo gara dhoqqee qabatetti oromooni mucaa rakkataa miskiina gartee gargaarsaaf deemu gubboo achitti irraa nyaata kana bichaanuu gargaarsa miliyoona 1.5 gaafata hawaasa gaafata isaan ammoo birrii 800 qofa jedhee walii gala kuni hadhallee namni akkanaa kuni borullee akka hawaasni kennan gargaaramne rakkataan eessaan dhufee walamana amma fakkeenya waan mubaarak isa gaafadhu jedhe fakkeessa dhugaa rabbi amma dubbin tun osoo ol ba'uu baatte mubaaraktu gaafadhu osoo jedhe osoo kanni jedhuti amma mubaarak gaafadhu jedhee namatti fakkaata jechuudha waan kanarra dhaabbattanii qulqulleessitanii gaafa nama gargaarsan gaafa namni gargaaramuudhaaf deemullee ija qulqullinni akkasitti ilaaluun gaariidha dhugaa rabbi yaadannoo yoo taate asirratti ni beektanii yoo dubbatu namoo sirrii dubbatu ana akka kootitti baay'ee amanaatiin ture nu hundi keenya kabajaa iddoo laataaf ture mana asliifaallee seenee akkuma gaarii galatoomu jechaani ture asliin illee jala san taa'eetiin caqase gartanii namni hadhosoo akkasitti waan akkanaa kana dalagu maqaa nama ka jiruudhaa miti maqaa nama du'eetiin daldalee kan nyaatu kana dhugaa rabbi oromoon ka akkanaas illee hin qabdu waan kana immoo qulqulleessanii keessaa baatu qaba. Iddooti gaaffiin qaba. Gaaffiin si gaafatu amma fakkeenyaaf lammii jechuun maqaan isaa lammiidha akkaawuntiin nu kennis lammiimaa isarratti galchaa innaa achirratti galchine jechuudha. So namni kun amma fakkeenyaaf jechuun yaadannoon erga sooshaal miidiyaa kanarraa badee tureera. Isin warri silkii isaa qabdan tarii maal ta'etu sooshaal miidiyaa irraa bade kanumaaf bade moo rakkina biraa tarii mana hidhaa gale moo yoo moo silkii isin jedhaan kaasu moo eessa jira jechuun afuuruma isaa bade moo akkamiidha eessa jira. Gaafannee turre Maarkosko gaafannee turre bifa jijjiirate namni qaanya nama falatatti oromoon gaafa mammaayitu ni jira manni inni dhaqu mana fooloo ijoollee mana banataa jirtu. Amma nu laalaa jira yoo ta'an inni silkii jijjiirate malee nu laalaa jira. Silkii ijoollee mana fooloon kuma takka waliin tarree nama reefu ijoollee banataa jirtu mana akkasiisan seenaadha. Bakka himannaa adda addaatutti jira. Kana malee illee kan biraatis kan himatutu jira beekte. Kanaadhaaf ani gaafatti dhiyaadhee gaafadhu maaliif miidiyaa kanarraa badda kaleessa hoo gartee nama biyyaati nama jabaadha nama yaada bilchataa kennu maaliif hawaasa biraa dhabamtennaan rakkoo dhuunfaa kiyyaati ani miidiyaan kun naan taane miidiyaan kun namiidhaa jira. Nama biyya keessa jiraataa jiru dhiyeessii kana namaa dhiyeessa gaafa gaafatan obboleessa.
Bonaati suuraa isaan qabdu moo maal silaan olatta afaan suuraan isaana bira hin jiru. Maa yaadannoo namni hunduun beeka ustaazan miidiyaa kana gubbaa irratti namni san beeyne hin jiru. Harka gartee kas ta'e malee. Fuula isaa irraanfadhee wani. Ustaada jechuun gaafa haasa'u haasaa bareechee gaafa haasa'u dhugaadha nama akkasiin fakkaatu. We don't know maal akka ta'e naaf hin galle. Anamma qarshii 200 kan wantiya sana kan koof kan wantiya wati qabne mucaa caamaa sanaaf galchine resiitii isaa ergeen jira mubaarakitti jechuudha. Ani gaafa sana akka carraa ta'e waan naami jenneef gaafa guyyaa 2 booddee galchee resiitii ergee jechuudha. Innaa mucicha gaafa dhusii galchee raayii qarshii sana jennaan lakkiin waan tokko naan galchine jedhe. So yaadannoo gaafa naan deebisu.